Jirra jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyyoota adda addaa teessaniin hordoftan hundi keessan egaa hordoftoota keenya kabajamoo jaalalleef kabajni keenya tabbeen laggeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha egaa hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa har'aa keessummaa jaal Saalih Hussein jiraata Jabuutii kan ta'e keessummaa godhadhee isiniif qabadee dhufeen jira inshaallah. Egaa hordoftoota keenya jaal Saalih Hussein yeroo baay'ee asirratti dhiyeessinee jirra keessummaa haarayaa miti. Kanaaf jaal Saalih maal jedha ka jedhu walumaan dhaggeeffatuuf deemna. Amma kallattiin gara isaatti sin dabarsa hagadhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Halloo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh jaal Saalih. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا. أيما نجا الحمد لله. Ye galatoomii nu argamuu keetii fi duul faadhu sin jenna guyyaa har'aa qabxiilee lamaa sadi kaafnee gaaf deebis waliin godhuu barbaanne uummata keenyaaf akka ibsitu abdii sirraa qabna. Yeroo ammaa kana Saalih akkuma beekamu gaa godina keenya kufnee kaanee bilchiqinnaa yeroo dheeraaf nu nyaataa ture ofirraa baasnee wanni kun galaanni kun immoo diamee walgahiin isaa Finfinnee ta'aa jira akkuma yoonni yeroo hedduu dubbataa turan goolabbii waan kanaaf Finfinnee jameera haa ta'u amma waan san irraa dubbachuuf odoon taane taatee kana keessatti warri kaleessa hoggaa nuti waa kan nu callee nu dhaggeeffataa ture duntaan akkana godhee qawwee nu saamee qabeenya nu saamee wantoota akkasii uummata shakkii naquudhaaf waan akkasii kana odeessaa jiran olola baay'ee uummanni keenya immoo wallaalaan tokko faana deemee waan kana dhugoomsatee wanni kun dhugaadha akkana jedhamuura jee faana bu'aa jira mee uummata sanii maal jettaan ati yeroo ammaa kana kan nu barbaachisu san immoo mee kanarratti waan jettu yoo qabaatte. Jaala keenya gaa mu'e dhugama waan kanarratti agartee namni waa barbaadu tokko waan barbaadu san hanga argatutti wanni isa gurra duuchaa wanni bawwoo dhaggeeffataa hin jiru jecha amma akka baantutti ummata keenya wanni burjaajii naqaa jiru olola diinaa fira tahe kana wanni booji'amee fi wanni saamame wanni takka akka hin jirretti dhibbatti bilbillees mirkaneeffanneerra bilbillees odeeffannee mirkaneeffanneera isa amma olola qabsoo laaffisuu fi diinaaf firaaf godhu haa ta'u kana ummati Oromoodhaa hanga waan isaa milkaa'utti olola deemu dhiisee qabsoo saadhaa irra cimee itti kufuu qaba hanga Finfinnee handhuura Oromiyaadhaa dhuunfatu jecha kanaaf olola amma deemaa jiru kana gurra kennuufii dhaba wanti nu baasu dhe'umsarratti tokkummaadhaan qabsoo keenya hanga galmaan geenyutti woomti nu laaffisu tokkollee hin jiru olola diini oneessuuf immoo gurra kennuufii bakka kennuuf hin qabu jedhanii uummati keenya. Ayyee galatoomii ulfaadhu sirrii akkuma ati jettu uummanni keenya ololaaf gurra kennuu hin qabu kanatu baay'inaan deemaa jira gama keef hin nannulleen uummanni keenya yeroo ammaa kana injifannoo ofii dhaadhessuu fi injifannoo ofii galmeeffatuu injifannoo ofii seef godhatuu wantoota akkasirratti xiyyeeffatuu qaba malee wanti kana taa'ame dhugaa wanti kana taa'ame jedhanii shakkii balbala qalbii isaanii balbala burjaajistootaaf banuu hin qabu. Kana sirriitti irraa nu dubbattee jirta inni biraa yoo jiraate yeroo ammaa kana akkuma beekamu gaa biyyi teenyaa rakkoo caffaa roobit irratti kamisee irratti TV Tigraay irraa bahe san agarteerte jedhee sanan yaada. Mee wanti godina san keessatti ta'e ati akka nama tokkootti akkamitti ibsita mee kanalleen. Ani akka nama tokkootti ibsee wanni dhumu jiru waan ifa jiru tokko waan ifa uummanni addunyaa arge tokko garuu hanga danda'ametti uummati keenya yeroo ammaa kana miidhaa guddoo irra jira jecha maaliif uummata keenya akka diinaatti kan gizemaa'u bara sadi kana bilxiginnaan baada kursii irra kortee kaatee ilaa ammaa akka qotatee galuun dhabeera uummati keenya qotee bulaan lafuma isaa kana qotatee akka buruun dhabeera jecha amma xayyaaraadhaan irra dhahaa jira jecha agartee tagaa'ee akka miidiyaa Tigraay baasatanii miidiyaa Tigraay sana akka agarteetti warra mana keessa jiruu fi
waan takka quban qabne kan mana irratti dhahee achum keessatti illee dhahee uummata keenya ammallee kan yaalamee hin argamne jira kan immoo awwaalchan arganne jira. Kanaaf wanni barbaachisu uummata keenya warri qabeenya qabu warri abbaa qabeenyaadha ka biyya keessa ka biyya alaadha olola oofuu fi duula walirra bannu osoo hin tahin waan qabnuun uummata keenya cinaa dhaabbannee ummata keenya rakkoo kana keessa addunyaa dhageessisnee addunyaa illee akka dirmatte ibsaan hin jiru internetiin hin jiru tajaajili. Kanaaf sagalee taanee ummata keenyaaf akka dirmatamu internetiin illee akka banamu kanarratti hayyoonnii fi ummati Oromoos tabi bal'aa akka dirmatee fi ummata keenya beelarraa fi du'arraa baraaru waan qabuun jala dhaabbatuu qabaan jedha waraana isaa wajjin. Waraana isaas kiisii waan qabaten qabu bosonarraa kan gara magaalaa seenaa jiru lubbuu isaa wareegama qaalii kennaa jira. Abbootiin keenya qabeenyaa immoo maallaqa isoo qabanii maallaqa kana ofirratti wanni jedhanii akka nyaatanuu dhaban maallaqa kana hurriyyaaran nyaachuudhaaf sarana waan barbaachisuun ummata keenya akka dirmatan ka biyya keessaa ka biyya alaadhaa warri qabeenya qabu diinagdeedhaan akka ummata keenyas dirmatan akka waraana isaas cinaa dhaabbatuun yaamicha godha akka nama tokkootti. Ayyee ulfaadhoo dhugaadha namni keenya akkuma ammaan dura waa akkataa turre namni keenya mana yaalaan qabu achi keessattis akka biyyattii sun akka waan biyyi sun haangoo mootummaa hin qabne akkasii akka waan mootummaan hin jirre bara baraan biyya weeraramtuu taate akkasitti fakkaatti godinni teenya suni humnaanis dadhabanii wantoota adda addaatiin dadhabanii dinagdeedhaan laamshessanii akkasiin harka kennatu waa hedduu irratti dalagaa turanii haa ta'uutii gaa kun uummanni keenyas hayyoonni Oromootis akka waan kana irratti xiyyeeffatee waa guduunfuuf abdii irraa qabna. Kun kana fakkaata yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru waa'ee amma lafaati. Lafa kana hoo akkam godhuu qaba uummanni keenya lafa amma fakkeenyaa kaarri qorii akkasumatti illee magaalaan Makkannaa Shawaaroobiin kan ijoolleen teenya akka hoolaa irratti qalamtee akkasumatti illee maajatee lafa walaaddeessan illee hunduu harka Oromoo galeera yeroo ammaa kanatti. Uummanni keenya bakka kanarratti xiyyeeffannoo akkamii kennuu qaba jetteeti yaaddaati. Dhuga magaa moo'ee bagaa wanta naa kaasee anillee yaadarra qaban ture lafeedha moo'ee. Lafa tanaaf kan lafarraa nu balleessuudhaaf diini hirribatti dhabee alaa keessaan waan qabu irra fitatee warri qabeenya nafteenyaadhaa irratti kan nu dursisaa jiru hayyoosan keenyallee balleessuudhaaf nuhillee nu balleessuudhaaf diinagdeedhaan nurra dirmatanii kan lafarraan duguuguudhaaf lafa tanaaf jedhanii jecha. Ammas wannin ummata keenyaa dhaamu lafa kana diinarraa kan ittiin milkaa'uu dandeenyu olola deemaa jiru kana osoo hin ta'in waan lafa kanaadhaa akkamiin itti jiraanna jennee lafa amma diinarraa gadhisiisne kana sabi keenya akka jirutti kan saba keenyaati kan lafa waan keenya jennee baata amannee waan san mirkaneeffatuudhaaf amma jala dhaabbannee ummata keenya baraarree waraana keenya illee dirmannee waan san immoo dhaloota irratti wareegamte dhaloota irra wareegamte ni jirti. Lafi kan saba keenyaati kan Oromooti. Lafa Oromoo tana irra wareegamte tana Oromoodhaaf akka mirkaneessamtu qabsoo keenya tokkummaadhaan injifannoo galmeessuu qabna jecha. Gaafa injifannee galmeessine lafi sun lafa keenya inni waan nu fakkaatu heeraa fi seera nu fakkaatu saniin adda ummata keenyaa qoqqoodanii ummati keenya akka milkiidhaan biyya isaa irratti mirkaneeffatee waan isaa beektiin nagaa hin jiraatu godhuu qabnaan jedha akka nama tokkotti. Tole galatoomii as keessatti lafa qofaa miti namalleen baay'ee dhabne irraa jaarraa 400 kana keessaa nama baay'ee jira kan obboleeyyan keenya of wallaalanii. Warroota san yeroo ammaa kanatti ija akkamiitiin ilaaluu qaba uummanni keenya namoota afaan ofii dagatanii inni kaan Sadacha jedhamee inni kaan Amaara jedhamee inni kaan adda addatti Horgobbaa jedhamee adda addatti qoqqoodamanii yeroo baay'ee wal nu wallaalchisanii hattaalleen deebi'anii wal nu waraansisaa turan san yeroo ammaa kana bifa kamiin irratti hojjetuu qaba manduggoos ta'ee qeerroo haawwanis ta'e
hundinuu bifa kamiin hubachiisuu qaban isaan ofuma kana akkamitti hubachiisuu qaban amma jettee yaadda. Fakkiidhaaf amma lafa amma anummaan itti beekutti dhaladheetti guddadhe jira lafa guddaa baasuman dhaladhe kan abbaa isaadhaan beekne olofiiraa jedhamee amma lafa holadhee kana qotamuu isaan agarraa kan gashamee bakka itti fe'amu hin beekne ni jira jecha. Lammaffaa lafa amma caffaa kanaan qabee garbiidhaan qabee caffaadhaan qabee hamma gadiidhaa investor jedhamee abbaa qabeenyaa nafxanyaatii fi maqaa Oromoo fidee ni jira hiyyeessi akka hin jiraanne kan godhaa jiru har'um kana warra abbaa diinagdee kana jecha. Ummati keenya ammallee maanguddoon biyya keessa ka biyya keessaatii fi ka biyya alaa wanni irratti xiyyeeffatuu qabu waan kana irratti jecha. Abbootan qabeenyaa investor jedhanii hiyyeessa bara soddom wayyaanee jibbiciisaa turan ammallee immoo bilxiginnaa jin bara sadi ummata keenya irra kan tursaa ture ummata kana tokkoffaa jecha akka diinaatti kan ta'e wanni hojjechaa. Garuu wanni ta'uu qabu ammallee ummata san lafa ummata irraa saamanii ummata itti ficiisaa jiran kana hiyyeessi akka argatu warri lafa qabne akka argatu warri irratti wareegamee kan hantuutiin wanni bahar keessatti dhume lafa dhabaa iddoo lafa qabaatee lafa isaa qotatee nyaata ture jecha. Akkasii miti obboleessa gaafiin kiyya siin gale na fakkaate warroota afaan eenyummaa jijjiiranii afaan isaanii jijjiiranii kaan Tadachaa kaan Amaaraa kaan Orgobbaa jedhanii adda addatti qoqqoodanii uummata keenya jijjiiratan yeroo ammaa kana manduggoon qeerroo akka haawwanitti akkamitti of hubachiisuu danda'an kan maalirratti hojjetuu danda'an kan jedhu gaafiin kiyya amma sii gala jedhee yaada. Amma jecha keetiif gabaabatti ni deemsa waan keessa rakkoo lafaa tanaan waan hedduu keessa waan galeeruuf keessa seene kuni wanni wal hubatuu qabnu nami afaan jijjiiratee fi nami afaan jijjiiranne hin jiraatu miti. Nami eenyummaa hun taane mirgisaadhaa kabajamee mirga ofii barbaadaatti mirga namaa salphisuun hin taatu. Mirga keenya guutumaa guutuutti kabachiisnee afaan sanii fi diina san walitti ta'uurra wal baratu. Eenyummaa keenya wal barannee kabajaadhaan eenyummaan taane mirga isaadhaa kabajnee mirga keenya kabajnee waliin jiraatudha malee eenyu mirga dhabsiisuudhaaf illee kaayyoo waan akka keessa hin jirreetti ifaa bilisatti ni beekna jecha. Gabaabumatti tana ibsuu danda'a. Hayyee ulfaadhu yeroo ammaa kana gara Finfinnee si dabarsaa hayyoota Oromoo eegdota warra mootummaatti ramade warra Oromoof keessatti ni dhukkubsatan Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa akkasumatti illee hidhamtoota siyaasaa Oromoodha warroota hedduudha kanaafuu warroota san amma qaalitti qilintoo iddoo garaagaraa irraa eegdota hanga tokko kaasanii warra naftanyaa oofaa sirna miliilikilee libsachi buusaa jiran waan jedham tokko oofaa jiran. Mee warroota sanii Oromoon osoo amma ija qabu osoo intarneeta qabu osoo bilbila waliif bilbiluu danda'u osoo socho'uu danda'u akka nama tokkootti ati akkam godhuu qaban jettee yaadda hayyoota keenya kanaaf. Galatoomii waan kanallee baqanaa kaasee hayyootan keenya kana kan akka Jawaar kan akka Baqqalaadhaa kan akka Abdii Raggaasaa kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maqaa dhahee fixuu hin danda'u. Hayyootan kana jalaan qabsaa'onni Oromoodhaa wanni sabaaf quuqamu rakkoo cimaa keessa jireenya yeroo ammaa kanatti. Mana dhuunfaa isaaniitiif akka dhuunfaa isaaniitiif itoo ta'in akka saba Oromoo guutuutti wareegama kaffalaa jiran. Ummati Oromoodhaa bal'aa wanni dhaamuuf yeroo ammaa kanatti nafxanyaan Tigreerra Jawaar Mohaammed sodaati. Nafxanyaan Tigroota kanarra warra hidhaa jiru kana sodaati. Maaliif warri hidhaa jiru kuni kaayyoo isaadhaa waan beekuuf mirgaa fi bitahaan akka dandeettii qaban ni beekan akka saba isaanii dhageettii guddaa qaban ni beekan. Kanaaf isaan balleessurraa waan booda qaban hin qaban jecha. Wabii in qaban isaan wabiin isaanii ummata Oromooti. Rabbi tokkichaa fi ummata Oromooti. Ummati Oromoo bal'aan Oromiyaa keessa internet hin cinne bilbili in deema. Yeroo amma bilbili deemuu fi
internet deemu kanarratti ummanni Oromoodha hirriba ciisee buluun qabu. Amma dheengadda fakkiidhaaf sa'aa malee jarriin beekamne mana hidhaa seenanii jiran. Achi deemanii ajjeesanii deemuu danda'a jecha wabiin qaban jarri keenya kun. Ummata isaaniiti wabiin isaanii. Ummati keenya immoo kana dhagahee amma cal jedhee ilaalu hayyoota keenya kana waan akka dhabnee ilaalaa jecha. Kanaaf ummati keenya Oromoodha yeroo ammaa kanatti kaasee bilibilee walii bilbilee wal kaasee iyyeeffatee hayyoota isaadhaa hidhaa keessaa baasatuu qaban jedhani. Jabeessee kan inni himu ummati Oromoodhaa kan alaa keessaa kan biyya keessaadhaa wareegama kaffalchiisee hayyoota isaatiif dirmatee wabii ta'uu qabaan jedhamu. Hayyee duuga galatoome obboleessa keenya ulfaadhu maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ta'an keenyas dhumee jira baay'ee ulfaadhu siin jenna. Hayyee nu galatoome atillee immoo jaala keenya ulfaadhaa warri maxxana keenyaadhaa hedduu dalagaa jirtanii ammallee wanni dhaamuu fedhu miidiyaa Oromoo fakkaattu guutumatti keessa seentee akka miidiyaa Tigraay kana dhimma jiru qulqulluudhaan baasee ummataaf akka dhiyeessuun dhaama yeroon keenya dhumeeraa isirratti hin gabeessuun baay'isu kan akka OMN kan akka Geelloo kan akka baay'ee jira miidiyaan Oromoodha. Kanaaf dhimma kana keessa seenanii ummataaf gabaasuu qaban. Har'a waraani Oromoodha hedduu guddateera. Garuu abbaan qabeenyaa dirmataaf hin jiru warri qabeenya qabu waraana keenya cinaa akka dhaabbatan dhaamsa kana jabeessaatiin nu dabarsaa jedhaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi.